السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجم توتا نسين سوتا channel يوتيوب كمال أورومو جلتي أرقمتن كمسين سا يوتيوب كان أنتينيس كمسين سا كوتا تنيس نجينيكو بكا جرتنو تيسن هاكا قب جرى جرتو جرى قالت ربي بقى زراتن سنن جتون جالت روني مسين سا يوتيوب كان أنتينيس ليه سبسكرايب ولا تشوفان إرجع أسرار إرجع جمتشيسا وان جرينيا كينيا كيست نبر باتشو تان قابت كان يات بيجسو سببني ساتو نمي ولرا واني براتا ولرا واقر جوان تيا وانم بيكو سنبيتانو وان سنبيتانو انم بيكو انت نمي ولرا وابرتا بيتان إرجعنا سرا دربمو وانتوتا برباتش صوتا يجيتو نبرباتش سجدة مدالي سنسم برباتش سجدة مدالي قابت كان إنجرا كان تيا بيجسو لا سببني ساتو gari awante da muyahra jijjira makan de wali ilalo jijjira ma jetun malakate wali ilalo na hordo faat ne jetun yalla toleka guyahra ka wali ilalo jijjira makan jaduda subscribe gochun lagatna like share wadati wan isnif darbu yaw yatna ordo fudani dandesu youtube kun kesani mana barnota kenya wahid do rabarat dandene wante afu ga guyahra ka wali ilalo jijjira ma wali ilalo jijjira ma jetun ma ditudana nimmi kamin sayu jijjira mani barbada maaliif immoo jijjiirama jechuu kana adda baafachuu dadhabe jijjiirama gaafa jennu jijjiiramni bakka hedduutti ba'a namni tokko jijjiirama gaafa jennu Itoophiyaa irraa kee biyya biraa deemu biyya Dubaay biyya Suudii South Africa Kenya biyyoota garaagaraa deemuu ni danda'a jechuudha namni tokko garuu jijjiirama jechuun sanaa miti jijjiirama jechuun sanaa miti jechuudha. Hamma misaaleedha. Nama tokko osoo karaa irratti jijjiirama ni barbaada jettanii gaafattanii iyyan jijjiirama namni hin barbaanne jira jedha malee jijjiirama namni barbaada jedha negatiivii wanta negatiivii keessa buusee jijjiirama namni hin barbaanne jira jedha jijjiirama namni barbaada jedhu guutummaa guutuu isaati. Sababni isaa jijjiirama gaafa jedhamu waan guddaa of keessaa qaba. Sammuun namaa waan akkasii baay'een qabatu. Misaaleedhaan namni tokko waggaa dheeraadhaaf waa isiniif ta'ee waggaa dheeraadhaaf wantoota hedduu sinirratti raawwate ta'eeti isiniif ta'ee isinii wajjin yeroo gaarii dabarsateeti ka'ee dogongora guyyaa tokko inni sinirratti raawwatu jechuudha. Dogongora guyyaa tokko sinirratti raawwachuu danda'a. Garuu sammuun keessan wanna dogongoratti inni sinirratti godhe sana balaaleffata malee waan inni kanaan dura isiniin ta'e hin yaadatu jechuudha. Isuma qofa balaaleffata. Garuu jijjiirama jechuun achirraa eegala yaada. Kanaaf nuti yeroo kamiyyuu sammuun keenya wanta badaa ofitti qabatu isii wanta gaarii qofa ofitti yoo sammuu ofii keessatti qabata yoo ta'e jijjiirama jechuudha numti mataasaati. Jijjiirama jechuudha numti mataasaati. Jijjiirama jechuun nama dhukkubbii qaba chaayilenjii qaba jijjiirama jechuun. Isiniif gala miti jijjiirama jechuun dhukkubbii hedduu of keessaa qaba chaayilenjii aarsaa kaffalana barbaachisa. So jijjiirama jechuun maal jechuudha kan jedhu adda baasanii jijjiirama jechuun tokkoffaa irratti ilaalcha keessan jijjiiru yaada ilaalcha sammuu keessanii jijjiiruudha. Kana jechuun kootis namoota baay'eetu biyya jijjiirateef jireenya koo jijjiirate. Jireenya kee jijjiiruu yoo barbaadde
ilaalcha kee jijjiiru. Ilaalcha kee jijjiiru. Ilaalchi kan kee maali? Ilaalcha namaaf qabdu, ilaalcha hojii keetiif qabdu, ilaalcha pozitiivii kan ta'e qofa. Hin danda'ama kan jedhu qofa. Ilaalcha pozitiiviitti fayyadamte yoo ta'e dhibba keessaa 100% milkaa'uu ni dandeessa. Nan danda'a. Eeyyan daandiin kun na baasa, eeyyan na baasa. Hojii namni irra jiru kun jireenya koo na jijjiiruu danda'a, eeyyan na jijjiiruu danda'a. Jecha hin danda'utti fayyadamee. Kan hin ta'e. Namoonni har'a guddate, namoonni har'a sadarkaa gaarii ga'ee jiru, warroota nan danda'a jedhee ilaalcha ofii kanaan dura namoonni akka maatii ofiiti. Maatii ofii fokkaateetti kan dhalatu misaalidha. Daa'imummaadhaan gaafa dhalatu namni tokko maatii keessa nama tokkotti ba'uu ni danda'a. Garuu maatiin keenya maal turanii nama waa sodaatu turan taa'e yookaan jijjiirama sodaan keenya maatii keenyarraa waan baranneedhaaf jijjiirama ni sodaanna yeroo dheeraa. Maatiin keenya jijjiirama waan sodaatanuudhaaf nuti jijjiirama sodaachuu hin qabnu jechuudha. Dhugaa Rabbiin isin jedha. Maatiin keenya jijjiirama sodaatan waan ta'eef nuti jijjiirama sodaachuu hin qabnu. Cabsinee seennee jijjiirama fiduu dandeenya. Biyyi keenya waan hedduu nurraa eegaa, maatiin keenya waan hedduu nurraa eegaa. Maal akka hojjennu sirriitti nuti adda baafnee beeknee ashaaraa addunyaa kanaaf hojjechuu qabna yeroo kana. Waggootaan biyya namaatti of lakkoofsisuu osoo hin taane maallaqaan hojjennee addunyaa kanarra jiraannee inni boru waan maqaa keenya waamsisu hojjechuudha. Seenaa tokkotu jira jijjiirama kana waa'ee jijjiiramaa irratti xiyyeeffatee wannan isiniif himu tokkotu jira. Allaattii tokkotu jira. Allaattii Joobiraa kan jedhamu. Allaattii kana namni beeku hin jiru. Allaattii Joobiraa kan jedhamu kuni barahaa keessatti jechuudha. Muka guddaa ta'e irratti kan ijaarratudha mana jechuudha. Muka guddaa ta'e irratti gaafa mana ijaarratu muka naqa hawwala jechuudha. Dursee muka wantoota garaagaraa ni naqaa. Achii ka'ee wantoota garaagaraa ammas daggala wantoota garaagaraa fidee keessa galchaa. Muka garaagaraa naqee kee maal godhaa? Qoraattiidha kan inni kaa'u jechuudha. Qoraattii of keessaa qaba. Qoree nama waraanu sana jechuudha. Siif galee qoree nama waraanu sana of keessaa qaba. Maal godhaa? Irra keessaan maal godhaa? Baalleewwan garaagaraa fidee irra gochuudhaani bareechee maal godha? Hanqaaquu yookaan killee kan irratti buusu. Gaafa killee irratti buuse jedhe irratti ilmaan argachuu ni danda'a. Gaafa ilmaan argatu ilmaan isaa ni kunuunfataa, haala gaariidhaan ni nyaachifataa, qochoo isaatii ni hoo'isa jechuudha. Mana isaa sana jala maaltu jira? Qoraattiitu jira kana beekaa. Gaafa ishiin of dandeessee bararuu jammarte nyaata sila barbaadii fiduu sana allaattiin kun ni dhiisa jechuudha. Maal godhaa? Ni diiga jechuudha mana sana. Gaafa diigee jedhe mana sana jalaa diigee qoraattii qofatti galcha jechuudha qoree sanatti. Sababni isaayyuu komfortii zoonii natti toleera jedhanii ilmaan isaa sun nyaataaruu, dhugaaruu, hoo'ifatanii ciisaatu jiru. Maal godhan achii ka'uu hin danda'an. Mana sana yoo irraa diige immoo laazim komfortii zoonii sana keessa bahuu danda'u jarrisu waan ta'eef. Daa'imni cuuciin sun jechuudha. Mana sana gaafa diige qoraattii tafaa
qoraattii sanarraa akka taa'u qabu maal gooti ni barartee baati jechuudha daa'imni. Maal gooti riiskii barbaadachuu nyaata barbaadachuudha. Koonfartii zoonii jijjiirama jechuun akka qalbii miti. Siin galee jijjiirama jechuun waan qalbii miti jechuudha. Of jijjiiruuf ilaalcha kee jijjiiri. Gaafa ilaalcha kee jijjiirtee kaate of jireenya kee jijjiirta. Gaafa jireenya kee jijjiirtee kaate jireenya maatii kee jijjiirta. Gaafa maatii kee jijjiirtee kaate naannoo kee jijjiirta. Gaafa naannoo kee jijjiirtee kaate biyya kee jijjiiruu ni dandeessa jechuudha. Gaafa ilaalcha kee jijjiirrata. Dursi kun maalirraa kan eegaluudha? Ilaalcha yaada sammuu keetii jijjiirtee namaaf ilaalcha qabdu ilaalcha gaarii ta'ee hiriyoota keetiif ilaalcha qabdu ilaalcha gaarii ta'udha. Biyya addunyaa kanarratti wanti si milkeessu. Kanaaf maal gochuudha qabna nuti yeroo kamiyyuu negatiivii gara poozitiiviitti ilaalcha keenya jijjiirudha. Kanaaf seenaa allaattii kanarraa waa iddoo irraa barattan jedhe kan abdii qaba. Subscribe gochuun dhageessina. Yeroo kamiyyuu asirratti wanta addaatti kan darbu waan ta'eef haala gaariidhaan hordofuudhaan na hordoftanii YouTube kiyya subscribe gochuudhaan yeroo kamiyyuu asirratti wanta gammachiisaa waa iddoo akka kanarraa barattan abdii guddaan qaba. Turtii gaarii turtii badhaadhinaa akka isiniif ta'u abdii guddaan qaba. Hundi keessanuu yeroo kamiyyuu sa'aatii kanarratti hojjechuudhaanii waan asirratti darbu dhaggeeffachuu ni dandeessu. Bye bye.